Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuna akkam jirtu hordoftoota maatii chaanaalii naa ta'walloo jirra jirtu bagarra deebiin gara chaanaalii kanaa nagaan dhuftan isiniin jecha amantaaf kutan odoo waliin qoqqoonnee bakka jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaaf jaalalaa sin haa dhaqqabu jecha egaa viidiyoo baay'ee waraabeetiin ture viidiyoo baay'ee kana jechuudha viiyuu baay'ee lafiin qabu viiyuu kana jechuudha sinumatu nu jajjabeessa waan ta'eedhaaf ammallee jajjabinni keessan jechuudha itti haafufu isiniin jedha akkasuma barnoota hedduu gadi lakkisee jira viidiyoo jechuudha akkaataa keroomii itti banatan YouTube itti banatan Gmail itti banatan ta'uu gadi lakkisee jira kana jala deemtanii irraa barachuu ni dandeessu. Inni biraadha viidiyoo kan isin qabadheetii dhufe jechuudha har'a xiyya amma argaatii jirtan kana bilbila keenya irratti akkamittiin bilbilumaan kompiitara odoo hin taane bilbilumaan xiyya akkanaa kana jechuudha gadi buufannee itti fayyadamuu dandeenya akkasuma immoo barnoota tokko tokko jechuudha nama ittiin barsiisuu dandeenya ka jettan akkasuma immoo kawraadha record screen jechuudha screen record akkasuma akkamittiin gadi buufanneeti screen record goonee waa hedduu gadi lakkisna kan jedhu kanaafuu akkaataa screen record itti godhan akkasuma immoo aappii xiyya qabu kana akkamitti gadi buufannee itti fayyadamna ka jedhu qabadde isinii dhufeedhaan jira haga dhuma sagantaa kana nafaana tura subscribe godhuun maatii keenyatti dabalamaa isiniin jedha. Egaa amma directly deemneetuma Play Store gubbaa isheen Play Store keenya gubbaa Play Store warroonni jechuudha hin banatin banatuu qabdan Gmail banatuu qabdan akkaataa Gmail itti banan jedhee galakkiseen jira viidiyoo kee jala sanirra jechuudha Gmail keessan kun asitti maqaa keessaniin jira kanaafuu asitti baafatuu qabdanii jechuudha Gmail banatuu qabdan Gmail yoo banatan malee gadi isiniif buusuu hin danda'u jechuudha. Amma aappii xiyyaadhaa kana gadi buufanna jechuudha bakka sarchii kana irra tuqattanii mouse ka jedhu ni jira jechuudha mouse jedhee itti barreessitiin jira waan ta'eedhaafani mouse jettanii itti barreessitan jechuudha mouse jettanii itti barreessitan kunoo akkuma argaa jirtan kanoo achi booda sarchii goona sarchii yeroo goone kunoo akkatti nuuf baya kuni hundi jechuudha xiyya qaba jechuudha akka xiyyaatti ka agarsiisuudha jechuudha. Kanaafuu kana keessa isa feetan gadi buufachuu dandeessan ani immoo kana buufadheeti jira jechuudha kanaan fayyadamuu jira amma kana isa feetan gadi buufachuu dandeessan jechuudha. Gadi buufadheen jira waan ta'eedhaafuu yeroo install ka jedhu kana irra tuqattaniituma gadi buufattanii achi booda xiyya kana jechuudha akkaataa nama isin agarsiisuu jiru kanatti nama ittiin agarsiistanii waa hunda ittiin nama barsiisuus ni dandeessan jechuudha. Kunoo aappii sun bu'eeti jira aappii sun yeroo isiniif bu'e irra tuqanna yeroo irra cuqaasanne kunoo akkatti nuuf baasanii xiyya nuuf baasa akkasuma immoo background jechuudha background amma xiyyi kiyya kuni akka samaayee arungaadee jiraami irra tuqannee gurraachatti waan feenetti jijjiirratuu dandeenya jechuudha kunoo akkuma argaa jirtan kana jechuudha achi booda okay ka jettu tunni jirti okay tuqanna kunoo akkatti nuuf jijjiirra jechuudha achi booda immoo isa amma kunoo akka maawusii jechuudha harkaan qabee oofu tana jechuudha jala buttan gadi buttan jechuudha akka haga feetanitti yoo xiqqeessuu feetanitti xiqqaata laal kun akkuma argaa jirtan kana amma guddatee jira jechuudha maawusiin keenya kun guddatee jira isuma qabneetuma isumaan agarsiisuu ni dandeenya jechuudha yoo fedhuu dhabdan immoo irrumaa cuftan jechuudha isumaani xiyyuma kana bicha akkatti agarsiisuu dandeessanii jechuudha an kanaafuu nan banamee kunoo akkuma argaa jirtan kana jechuudha xiyya kanaan xiyya kana jechuudha maawusii jalaadha tana isumarra qabdaniiti xiyya gubbaatuun taane jala kana qabdaniituma akkasumattiin nama ittiin agarsiisuu dandeessan waa hedduuttiin nama barsiisuu dandeessanii jechuudha. Kaburaadha ammalleen immoo aappii jechuudha screen record ka jedhu akkamitti buufannaa warroonni jettan jechuudha screen record jechuudha. Kan amma ani isiniif waraabanii jiru waan telefoona keenyarra ittiin haasa'aatii jirru kana jechuudha ittiin haasa'ee walii isin barsiisuu ni jiru kana jechuudha akkamitti telefoona keenya waraabna akkasuma immoo tiktookii irra jechuudha ajandaa wahiidha ni jira waan ta'eedhaaf jechuudha ajandaa sana irratti jechuudha viidiyoo namaadha gadi buufattee irratti haasa'uudhaaf jechuudha namoonni tokko tokko akka tiktookiin isaanii gadi hin buusne godhan jechuudha kanaafuu isin screen recordii godhattanii waan feetanirraa jechuudha YouTube irraa isaa ta'u ajandaa bakka barbaaddasan screen record godhattaniiti gadi buufa fayyadamtan jechuudha screen record godhattanii viidiyoo keessan irratti haasa'uu dandeessu jechuudha. Kanaafuu aappii san akkamitti gadi buufanna warroonni jettan screen record jettaniituma itti barreeffatan jechuudha. Screen record jenneetuma barreeffanna kunoonni nu jalatti siif baasa qubee lama sadii barreessite jechuudha. Screen record ka jedhu kana irra tuqanna.
yeroo tuqan kunoo kuni guutuun isa jechuudha. Kuni guutuun isa aappii garagaraati jechuudha. Hundinuu ani immoo kana fayyadamuutti jira amma kunoo kan waraabanii jiru kuni kana jechuudha. Isin isa feetan gadi buufatuu dandeessan. Kunis iskiriin rikoordiidha kan argaa jirtan kuni hundi jechuudha. Kuni iskiriin rikoordii jechuudha. Sagalee fi akkasuma viidiyoo waan telefoona keessan keessa jiru agarsiisaa jechuudha. Sagalee waliin jechuudha. Akka ammaan isin barsiisaatii jiru kana jechuudha. Kanaafuu warroonni iskiriin rikoordii godhuu wallaaltan aappii kana gadi buufattanii iskiriin rikoordii godhattanii akkasuma bakka barbaadan ajandaa hedduutu jira jechuudha. Ajandaa sanarraa irratti haasa'uuf akkasuma jechuudha viidiyoo bakka barbaadan hunda gadi buusuuf osoo hin taane akkasitti itti fayyadamuu dandeessan isiniin jedha. Obboleeyyan iskiriin rikoordii kan jedhu kun hedduutu jira jechuudha. Keessaa saffeetan isa barbaadan gadi buufattan jechuudha. Hundinuu kun akkuma argaa jirtan kana kun akkatti ittiin barsiisuu dandeessan waan adda addaa akkasuma viidiyoolee garaagaraa gadi buusuurra jechuudha. Iskiriin rikoordii gootanii irraa fayyadamuu dandeessan jechuudha. Install kan jedhu kun ni jira. Install godhanneetii gadi buufannaa jechuudha. Akkatti gadi buufannaa iskiriin rikoordii jennee itti barreessina jechuudha. Kanaafuu lakkaa'aa jira kunoo. Ani waan buufatuu hin barbaadiniif jechuudha ofirraa dhiisa. Kanaaf barnoonni keenya har'aadhaa kana akkasuma horoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan irra deebiidhaan subscribe godhuudhaan barnoonni keenya itti fufa. Irra deebiidhaan subscribe godhuun maatii keenyatti dabalama isin jedha. Waan viidiyoo keenya dhaggeeffattaniif guddaan galatooma like share comment godhuun nu jajjabeessa isin jedha.